Hello everyone, welcome to Marga Medical Lab channel. Kun chaanaalii YouTube Marga Medical Labiti jechuudha. In today's video, we are going to learn about applying 5S procedure. Video kana keessatti waa'ee 5S procedure waliin ilaalla. Kana jechuun a simple and effective system to keep our workplace clean, organized and efficient. Naannoo hojii keenyaa yookiis bakka hojii keenyaa qulqulluu, qindaa'aa fi bu'a qabeessa taasisuu akka itti dandeenyu viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Let's start go. 5S stands for, before getting to the definition of 5S, it stands for sort, set in order, shine, standardize, and the last pillar of 5S is sustain. This method is help to improve productivity, safety, quality in our daily work. And yeroo gara mata duree keenyaatti ilaallu immoo dursa gaaffiin koo what is apply 5S procedures? 5S is a system used to make workplace clean, organized, and efficient. The 5S system, the 5S steps are sort. What is sort? Sort is keep only necessary item or separating necessary item from unnecessary item. Kana jechuun sort jechuun addaan baasuu yookiis qulqulleessuu jechuudha. Innis meeshaalee barbaachisoo ta'an warra hin barbaachifne irraa adda baafnee qulqulleessinee kan nuti keenyu sortii jedhama jechuudha. Inni lammaffaan immoo set in order. Set in order jechuun immoo arrange tools and material properly. Maashinii yookiis meeshaalee keenya wal qixxeessinee kan nuti keenyu yookiis qindeessinee kan nuti keenyu set in order jedhama. Afaan Jaappaaniitiin immoo set in order jechuun straighten kan jedhamudha. Inni sadaffaan shine. Shine jechuun keep the workplace at all time. Naannoo hojii keenyaa yeroo hundaa kan nuti qulqullinaan eeggan such like of swapping the floor, sweeping of the machine. Kunneen kun kan shine jalatti qoodamanidha jechuudha. Naannoo hojii keenyaa kan nagaa sirnaan qulqulleeffachuun dirqama keenyaa kan nagaa kan daganne guys. Inni afuraffaan standardize. Standardize is establish rules and procedure to maintain consistency. Seera waa'ee qulqullina naannoo hojii keenyaa tumannee kan nuti baafan standardize jedhama.